wajjin haasoftee jechuudha. Nan ba'a jettee natti himtee jechuudha. Gaafa baatu sanallee har'an ba'a jettee natti himtee turte. Yeroo ishiin baatullee jechuudha. Deebi'ee ganamaan immoo dallaalicha dawwalee micayyoon si bira geessetti jedhaani. Micayyoon si bira geessetti baatee dhuftee naan inni na bira hin geenye naan jedhe. Akkamitti amma yoonaa si bira hin geenye naan adeemsi ishii lafa sa'aatii 8tti sa'aatiin ani dallaalicha dawwalu immoo ganama sa'aatii 2 keessa ture. Sa'aatii 4ttidha kan ishiin as geessu jedhe gaafa manicha baatu immoo halkan keessaa sa'aatii 8 baatee ani immoo barii sa'aatii 2tti dawwalee gaafadhe. Achumaan sa'aatii 2tu afaa na bira hin geenye naan jedhe. Achiitu booda xiqqoo ture sa'aatii 5 keessa hoggaan hin dawwaluu fi micoo makiinatu ittiin walitti gaaccaame jedhanii mana yaalaa galtee jirti jedhanii naan jedhe. Achumaan akkamitti kun ta'uu danda'e silkii namichaa naa kenniin jedheen. Achumaan akkas jennaan namichi silkii namichaa naa kennee jechuudha. Silkii namticha arabicha dhaqee ishii fuudhee sana. Namichi sun isanan sa'aatii 5 dawwaluu fi jammare sa'aatii 8ttidha kan inni sagaleen ani kaa'eef naa deebise arabtichi sun. Sa'aatii 8tti sagaleen naa deebiseeti akkamiidha maaltu ta'e micoon kaleessa galgala baatee obboleettii kiyyaadha. Eessa dhaqxee maal taate naan inni micayyoon makiinaa kootu na jala fanadda'ee makiinaa fanadda'ee obboleessa kiyya wajjin inni hospitaala galtee jirti. Ani immoo poolisii argan jira shorxaa argan jira naan jedhe. Jedheetu ragaa qabatamaa ishiin ittiin duute natti ergennaan iddoo makiinaa fi lookeeshinii iddoo sanii natti ergee jechuudha. Kanaan booda immoo anis waraqaa seeraa homaayyuu harkaan qabu ofii kiyyaadha. Seeraan alaadha kanan nan hojjedhee jiru nan hojjechaa jiru badeetiin ala hojjechaa jira. Isarraan kan ka'e namtichi poolisii arga jira waan ta'eef sodaadheta silkii kiyya cufadhee namticha isa sanittillee dawwallaan innillee akkasuma silkii isaa hin cufatee. Ani silkii biraatiin kunoo akkana nama isinii kenne goddanyaa kiyyatu naa banee jechuudha. Immoo basmarrisaayyuu ana harkan jiru. Isheetu naa banee immoo kashee qofaan hin fayyadamaa jira jechuudha. Ayyee. Wanni waan adda ta'e waan an dhaga'ee fi waan an beeku isan. Sagalee namichaa keessatti sagalee waa'ee maatiitti naqilati. Sagalee namichaa qabdee fi sagalee inni sii deebisee nu dhaggeeffachiise bilbilatee adda. Okay, WhatsApp ko dallatiitiin jira nama biraatti garuu share godhee irraan fuudha qoada walee. Kan keetiin dawwali ka asuma irratti hojjettu kun kan namaati. Malee aluma sana application. Kan keetiin dawwali ka kun kan namaati gati deebi. Kan keetiin dawwali. Malee jedhi meme. Okay, dawwali. Kanaan hin bahin. Okay. Sanaan. Mara. Hello. Hello. Elame. Ani TikTokin qabu sinagaan jira. Ani follow qabu shi. Koi sagaleen ni gadda WhatsApp irra share si godhe kana qabda. Akkan jedhe. Sagaleen ni gadda WhatsApp irra share si godhe qabda hin jedhe waan biraa miti. Hello. Nin qaba ganni. Share na godhe da fishi. Ganni itti ergamu maal jedhaan? Agarta. Dhagaan jira saa. Ganni itti ergette? Maal jette ganni maal taateetti? Ganni ergeera guyyaa ganni bira jira sagaleen namticha ganni bira jira isa kan keessumaa ganni irratti ergaani tiktok. Okay. Ergi jedhiin ganni nuu bane ati immoo. Shi ganni si biran jira. Kanarra dhaabattanii gaaffii gaafachuu qabda nu gaafattu. Nigist, micayyurati argiteef micayyuu dhufaa jirtu? An lakkoofsi ishii dhuma 11. Lakkoofsi kee dhuma. Lakkoofsi kee dhumni isaa meeqadha? Ganni ani guyyaa asitti ergeera ishee dhumu suuraa makiinaa fara asitti ergeera umni isaa 11. Okay. Omni isaa 11 sinii ageessa sagaleedha. Na ergite erteeyyani. Lakkoofsa baangaalichaatis na ergame jira lakkoofsa na ergite erteeyyen. Lakkoofsichi garuu namtichi mana shortaan jira kan jedhe hin jiru mana shortaan jiru. Ollee irra jira. Sinii ageessa sagalee na ergite jirti. Sagalee banuu mubaarak. Okay, sagalee nuu bantaa lakkoofsi baangaalichaa xumurri isaa 73
lakkoofsi baangaalichaa ganni. Omni isaa 73 masmararra jira. Shoortaa harkas hin jiru. Ammayyuu narraa kaasee maariif jedheemu beeti. Salaamu alaikum jennaan cufate jedhati hidhaa wayiin jiruuti. Ayyee sagalee nu banne. Ayyee okay shi. Sagalee sadiidha. Afurii kan natti argame afuruu sinif hin bane. Ayyee. محمد أنا سريع حادث هذا Okay, miti kabadhaa kaasin. Akka sirriitti dhaga'amu miti kabadhaasin. As siiqsee sin dhageechisa. محمد أنا سريع حادث هنا هذا غربة يجي موت هذا الثاني نفر ودي مستشفى ما بي اتصال ولا شيء أنا موجود من الشرطة أنا موجود من السجن هو وديته مستشفى وايد هذا الثاني أخو موجود أنا وايد هذا بين أختي ما في موجود صورة ولا شيء كيف هذا في مرور ما يقدر يسوي شيء صورة بس صورة حق سيارة موجود Kana bu'aara sagalee dhaqqabde. Ayyee galatooma amma gaaffii obboleetti keenya baga buuteyyuu jaabarreeffadhu ol deebii obboleetti. Erkima ana abi Ila kun immoo lakkoo sagalee ishiidha. eki ante akte erkima ana abi Babaan ma fimit. Ma fimit. Ani nageenya garuu kana sagalee ishii kinoo kana baay'ee nagaamu arabisti kun naaf hin galleen. Rasulin eki ante akte erkima ana abi Kana ishii kun isa sagaleen ishii namticha qabdeedha. Maal akka jaamu maal akka ishiin jettee nageenya warri beektan irraa dubbachuu dandeessan. Maal sagalee nama du'eef qabamu haa ta'u barreeffadhu obboleetti ko barreeffadhu obboleetti ko. Sigee barreeffadhu ja'a. Lakkoofsi baangaalichaa moo kan? Injira maayii haa jennaan haa jee deebisee. Isii maaliif himuuti? Namni haadisa makiinaa nama haadisa godheeti akkanatti bahee zimmidhee namaa fi maalum hin jiru tokko faaratti silkii hin qabatu namni haadisa godhee nama ajjeese tokko makiinaa isaatiin nama ajjeese silkii akkasitti zimmi jedheetuma karaarra deeme silkii qabata. Agaarraa mana hidhaa gala sila hin sooba hin duune mucaan. Mucaan tan jiraadhetti iyyuu.